ilma dhiirati jechuudha dheeran bareedan akkanaa kun ka arabni hammaama keessatti gorraatu jaalaluma akkamii jedhaman jaalalli re'ee jalaa oofte yookiin mana kiraatii oofte yookiin gaala jalaa oofte yookiin bakka dalagaatii oofte mana madaam isa bira geessitu kun inni kunoo dhiira akkamii jedhaman ka akkanaa kun ka bira biyyatti jaartii namaa xirii cabseetiin jaartii namaatitti halkan gizee warri taaziyaa deeme gizee abbaan manaa fargii taaziyaa waan adda addaa fagoo deeme biyyatti warra biyyatti dallarraan utaalee jaartii namaatti cabsuuf baratetu mana araballee akkasee ijoollee madaamii bira dalagdu bira dhaqa jechuudha warri dhiirallee baxaan baalageeno warra biyyatti dallarraan cabsee haftuu gandaa qabachuu ture jaarsa qabdu yoo jaarsi gabayaa deeme yoo jaarsi sargii deeme yoo jaarsi taaziyaa deeme qabachuu turetu biyya araballee akkasee mana madaamitti dhalatti dhaqa jechuudha no waan akkasiiti miti mana madaam keessa kaamera jira shamarranis dhiirillee dhageeffadha mana madaam keessa kaamera jira arabni ufii garaa ufiititti nyaatti haa dalayduu miskiina fuuraa ufii nyaatti jedhee cal'isa malee yeroo isiin tallaajaa bantee asiira dhuydu yeroo isiin bishaan dhuydu yeroo isiin keeka nyaattu yeroo isiin ruuza nyaattu humna ufiitti yoo nyaatteyyuu kaarabaan arabni kaarabaa qabdi mana keessa jechuudha kanaaf wadalloon biyyatti jaartii namaatitti dallaa cabsitanii jaartii namaatitti seenuu turtan rabbii jedhaati arabni kun akkatti isin qaqqalaa jirti amma duraan su'uudii kanatti bakkaree eeydutti arabni yaataa alminaamina jetteeni eegasi jaarsatti himattee arabni konkolaataa chaasa kana fa'aa irra baasuu ture kamis kana fa'aa amma warri jiran hin beekan ijoolleen su'uudii hin beekan biyya arabaa kana keessa su'uudii keessatti fa'aa nama ajjeesuu turan yaman kanarratti fa'aa bakka jimaa kafanitti ijoolleen keenya beera yamanii su'uudii qabachuu ture kuni amma garuu waan isin ajaa'ibu kuweetitti warri eessa jedhaa jirtan biyya kuweetitti wallahi kuweeti ani koo bakka hunda zarazaranii citkisi qaddaa jecha himale maqaa jarabbeeka biyya jarabbeeka warra bira jirutuyyuu viidiyoo kanatti erge ijoolleen ollaa takka tasaa rabbiin baase lakki anaa miti ebaluu fidatee lamaanii wal bira jiran sarratanyaa lamaan wal bira jira lamaan wal mana tokko keessa dalagaa takka fidate taanuu tumanii yaa alla yaa kariimitti warwaattee boottee anaa miti isi fidatee jettee jara lamaan gurbaa qaqqalanii intaloon hin duune gammaa lubbuun keessaan baane mucayyoo taa rabbi baasee viidiyoo kana isitu naa ergee jechu wal bira jiran kuweet sanuu biyya kuweet kana keessa dhiirri hin jiru dhala baay'ata takkee jirtu sunuu nagayaan re'ee haa eeggattu yaa shamarran kuweet keessattuu yaa shamarran kuweet lubbuu dhiira kennaa israafan godhinaa isin hin jennan isin galaa jira ani booyaa waa namatti himuun beeku ngidi kolfaatuma isinitti hima dubbiin dhugaa ta'uu viidiyoo isin agarsiiseera dabalataan immoo isin shamarran kuweet jirtan keessa deddeema wal gaafadha mucaan kun intaloo madaamii bira dalaydutti seenee miti waamte seenne wal janaajjananii waamatte fiqirimaa waamatte jechuudha isiin manuma madaam kana wallee mana abbaa ufisseeti moo mana akka ufisseeti moo manuma abbaa ufiitiif mana akka ufiitu mana eessuma ufiitu yeroo warri mana hin jirre fa'a waamatan malee hay madaamin rafte jettee isiin waamtutun intala akkami inni hin dhaqoo korma akkamiin na dhibe yaran akkamitti lubbuun namaa hagana hunda qisaasatan baxaam miyaasaasin no baay'ee tokko waan nama gaddisiisu amma ka isii intalollee isin agarsiisa qoy ban ka intaloo isin agarsiisa ka gurbaa argitaniimi ka intaloo fa'a shinshinii kana maal jettanii diriyaa kana irraa gacciranii akkatti harma kanarra gorraan isin garsiisa turame kijibni maali laali godhu dura kan dhiiraa kana laali kijiba hor jettu iyo laal yaa maknuutiin laala warri ruudni matarra wal isin koree mana madaamitti wal waamtan laala argitanii kamucayyoo isin garsiisu argitamni ka gurbaa jaalalaan qabamee dhaqee argitanii waagaa isaa fudhatee argitanii
argitamoo nagar maayaat maamanno waan jedhani lubbuu teessan israafan godhina wadalloon gizee dubartiin manatti isin dhuftuuyyuu birriin qabdu jettanii booksin ija balleessaa jirtanii maaltu mana madaam isin geesse isin gorraasisen na dhibee bara hay namni gizee dubartiin manatti itti dhuftu dubartii birriin qabdu jedhee booksin ija mataa baasu maal abbaa isaa barbaacha bakka isiin dalagattutti itti dhaqaadhaan kana dhibu immoo min ayna zabanoo jedha barani sila zabanuma akkam keessa jirra zabana dhiiraaf dhallee uf wallaal jara kenna ana isinii malal doktor biyya chaayinatti waggaa 27 barate kun isinii hima booyuun beekun abbaan fira haasa qalu isinitti himna dhageeffadha lubbuun dabarteen deebitu ka dhufu irraa haa baratu isinitti himaa jira amma na dhageeffadha warri mana madaam dalaydanillee ruuza xiqqeeffadha ruuza xiqqeessaa nyaadha waan mimmi'aayaa beerri arabaa nyaattu kan chokkolaataa kana fa'a argitee waan mimmi'aayu waan akka chokkolaataa waan mimmi'aayu kana hin nyaatina li'innu haraaraa mushkila baadeen mushkila kabiir ol isinitti gaalee kootu jettanii itti warwaata waan ta'eef wallahi asiira kana fa'a argitee asiira gosa adda addaa kana tuffaahaa kana kuduraaf muduraa kana humna keessanii ol hin nyaatina maaliif coggaarraan nama kennaa coggaarraan ijoollee kennaa qorsoo baratee jira shiimoo baratee jira buddeena gogaa baratee jira bachoo baratee jira qorsoo qamadii qorsoo garbuu waan adda addaa ataraa baaqelaa kana baratee jira jechuudha biyya keenya asiira ofitti naquun hin jiru bishaan laga dhuyda sanuu bishaan haroofaa dhuyda warra akka carraa lafa magaalaa jirutu iyyuu bishaan boombaa dhuga malee namni bishaan laga ka harreen itti fincooftu dhuguu barate gaafa aannan asiira kana dhuge likkii itti janajjanu hin beeku min aynatu ummata akkatti yaaddanii isin akka doktorri isin waan doktorri isin hin jedhu osoo isinitti osoo qabattanii lubbuun keessan mana arabaa keessatti biyyoota arabaa keessatti fiqiriif jecha hin gaagaamu jechuudha wallaahi dhuguma silaa wanni kun waan booyanii himan garuu eega dabreera kanaaf jechuudha garaan na booyaa jiraan yoo ijaan kolfillee garaa nama nyaatti garuu ijoolleen wallaaltonni tunniin ruuza akka malee itti ol fiigee lubbuun jara lamaanii bakka tokkotti baduun garaa nama nyaata haa ta'u immoo warroonni haftan warroonni amma janaa jirtan argitee lubbuu kiyya bareedaa kiyya sii du'e sii ka'e madaamin tiyya rafte madaamin tiyya dullattiidha hin jirtu kootu minaamina jettaniin yoo akka malee fiqiriin isaa lubbuutti si ijjate mana kireeffadhaati feetan wal fuudha feetan fireendumatti wal xabbasaa maftaachuuno lubbuun keessan akka hin baane qofa barbannanu ka haraama falaala keessanii isiniif rabbi itti dhaqata yani waan akka obbolummaa kijaatitti isinitti himuwan akka obbolummaatitti wanni an isinii dhaamu yoo jiraate fiqiriin sin qabne feetu nikaa godhatta feetu godhachuu baatta mana kireeffadhu halkanii guyyaa wal shakashaki maafish mushkila garuu atis mana madaami teettee koottuun jedhiniin atis yaa gowwa afaan banteetiniin argadhee hin nyaadha jettee mana madaam dhayxee aramni akkas hin qalle dhiira ammaatillee mana madaam dhaqee irri jabaan kun jegna kana isinitti dhamuu barbaanna warri dhiiras warri dhalaas jechuudha viidiyoon ka argitan kana ka mucattii isin garsiisaa waan qaama qullaa taateef intala dhalaati no doktorri nama sheemii beeku intala dhalaa satri itti goonaa baalageen bushtii gadi ka dhiiraa kana ka achitti itti dhaqe qalbiin dubartii hir'uudha jaalannaan jaalattetti beeyti garuu osoo akkana isin hin jennu ruuza xiqqeeffadha jaalala qofaa miti kun ka mana madaam ta'anii achitti kootuun dhiiran jedhan kun jaalalaa miti ruuzatu iyyuu humnaa ol itti qoxxore akka sukkaarri dhibba galu kana sukkaarri dhibbe yoo si gale ati ilma dhiiraa mana madaamitti waamin qannishiu guyyaa sadi soomi nyaata dhiisi ruuzuma kana dhiisi eeshii goggoyduu nyaadhu eeshii waan bule fa'a nyaadhu tallaajaa keessa waan qabbanaayaa waan bule nyaadhu rakkoon qabu taayifoodiin si qabee si ajjeesuu hoyya achitti aramni si ajjeesur aramni sillee ajjeesee jaalallee keetillee ajjeesurra tallaajaa keessaa bultee qorraa nyaattee finxir ta'uu si hoyya jechuudha wallaahi maaliif sheemidha maqamattuuyyuu hay Itoophiyaa mee Oromoo maa dhiisa Oromoo jechuu dhiisa Itoophiyaa tokkotu mana keenyatti haraama dalageetiin gorraanee yoo jedhan akkuma biyyattiitittuu sheemno sheemidha kun mee gumama lubbuu jara kanaatu akkamitti gaafanna ummata ofii wal waameetiin
mana madaamitti zina irratti arabni ajjeefte osoo gumaa isaanii baafna jedhanii akkamitti gaafatan cal'isumaa jechuu dhiigni isaanii dhiiga saree rabbi godhe homaa gochuu hin dandeenyu waa takka gochuun hin dandamu kanaaf aduu koot kanaaf jechuu kanaaf pilis shamarran kenna laala maal jala deemtee yasmiine maali ta'e tutuna mala ta akkanaa tana laal kashalabbeen ta gowwaan an jettu tun ta dhiira mana madaamitti waamteetiin hin ajjeesiiftu ina dhaltuu akkanaa tana hanam yasmiine xaayir maali ta'e dhuma qaadisi wasak laal ta akkasii tun inni koomentii keessan tu beeksisa warri dhiira uf biratti waamtan ruuza humnaa ol nyaattanii koomentiin keessan hin beeksisa gowwaan anaa miti gowwaan kagaana dhaqee mana madaamitti du'ee fi tahaa itti gaananiif waamtee arabni ajjeefte sani ani yoo irraa waa barattan yoo sammuun keessan dalage jedhe isinitti himuu jira na tushtu shaamoji isinii galeera yeroo namni aaree lubbuu namaa kabaatuuf aaree doktorri haa ta'u as jala deemte koomentii jalatti waan argiteen barreessin ruuza xiqqeeffadhu nyaadhu garaacha torba guutee nyaatin shari'aanuun eeyyamu amantiinuun eeyyamu garaacha torba guutaa nyaadhaa kan namni ruuza garaacha torba guuteetiin nyaate akka farda baatii 12 yookiin harree baatii 12 geettatti garaa dhiibe jechuun waan ta'uun beeku qannishu amma doktorri biyyan deemin hin qaban maaliif hin gabbanne akka namaatitti nyaatan akka harreetitti miti piliis akka harreetitti nyaatina akka fardaatitti nyaatina akka gaalatitti dhugina sinii galaam jechi kiyya sinii galee fahamtanii akka namaa nyaadha namni akka namaa nyaatu namni akka namaa dhugu akka namaatitti yaada malee deemee hammaama arabaa keessatti hin qalamu hammaama arabaa keessatti waliin qabsiisu waliin qalsiisu sanuuyyuu zina irratti min ayinat faaraa hizbinoo jedhaa barbaadunno zabanuma akkam keessa jirra waan biraa miti ruuzni illee rimootii godhatee isin ergata hay ka wayyaana nufittu xiqqaatee ka tigreen nufittu tigraatee xiqqaatee ka shaneen nufittu xiqqaatee ruuzni illee isin fixaa jira bara oromo akkamitti ruuzni arabaa isin fixanna dhibaa barana kamuma sagalee isin taane kam callifnan nu dhibee barnuti nu dhiba dhukkubbii mataa nutti taata kaansarii nutti taatanii jirtanii bara akka mallasanitti dho'u malee munuun hafne nu innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji qoyi isinumaaf jecha addunyaa hay isinumaaf jecha addunyaa kana gadhiisuu qabnaa nuti yaa aboo min ayina zamannoo jiraara ani koo mootummaan si haa ajjeesu rasaasa qaba waraana qaba taankii qaba boombii qaba si haa ajjeesu rakkoo miti si haa ajjeesu shaneenleen aangoo qabattuuf si haa ajjeeftu akkamitti ruuza arabaa humna keessanii ol nyaattanii ruuzni arabaa isin fixa yaa jama yaa ummata yaa intaloo biyya arabaa jirtu yaa gurbaa biyya arabaa jiru balikkuu bila haga humna keessanii nyaadha humna keessanii ol nyaatina ruuzni ka arabaatii anaa miti ka wacii godhu anaa miti ka bituu jettee humna keetti ol ufitti guurtee lubbuu kee ufin galaafatin daasboora maan osoo dhagaye maal isinin jedha viidiyoo kan amma osoo daasbooraa tokkotti argee maal isinin jedhan qanfattanii isin ijoolleen biyya araba leesh kita mushkila kabiir wallahi warri hambargarii nyaatee karaa gubbatti I love you I kiss you jedhee garaa karaarra qullaa deemuyyuu takka faranjii qabateetiin faranjiin hin ajjeefne isin akkamitti ufii wal qabattanii arabni guyyuurraa isin fixxiidha bar amma malaaxan akka saalim kun faa kakaleessa as keessa Awustiraaliyaa deeme maan nuun jedha osoo nu dhagaye mee maan nuun jedha amma inni illee daasbooraa biyya faranjii ta'e gizee ijoolleen biyya arabaa ruuza quuftee akkatti wal fixxu ka akka tammaan amma kalee gabrummaa fuulii jalaa baasete akka saalim kun faanti maan nuun jedha maqaa kennallee eega lubbuu teessanillee eega yaa ijoollee biyya arabaa yaa sinigaleem moo isinigal kanarra kaa nuti isinitti himna malee isinitti hin feenu warri amma dhuftan yoo jiraattan dabalataan viidiicha isin agarsiifna akka karaa malatti hin fudhanne shamarran immoo fikiriin isin qabee dhiiraachitti waamaa jirtan mee warri shamarranii lakkoofsa tokko barreessa maaliif nama waamtan mana madaamitti fikiriin mana madaam isin geessu fikirii akkan lakkoofsa tokko barreessa dafa faayidaan barreessu turte ira deebi'aa barreessa shamarran mana madaamitti nama waamtan lakkoofsa tokko barreessa dafa warri amma dhuftan immoo laalaa kana kuno
intaloon mana madaamitti waamte arabni mucaa hammama keessatti qaqqalte isaaf isillee warri amma dhuftan laala lubbuun nama akkatti israafataa jira ijoolleen biyya arabaa ruuza quufee lubbuun nama akkatti israafataa jira laala shamarran barreessa shamarran mana madaam jirtan maa humna keessanii ol ruuza nyaatan lesh mushkila halo ra'amma itti erga ishaan naafiti mee sagaleen na goyte maal sirra zeenaa dabarsaa jirra seeni faayida halo akkam nagaya السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وكيف فايدة الحمد لله رب العالمين لما رب يعقو هرمو معلومون استفدير في أصل رب ما جدي وأن ستي في دجر في بيكوه دتي مشافي مشايون تكا إيمو واتسابي ميسنجر مجانا كان أصول تبثنو جالالي أكمله جالالي روزا كوريت ألفيجه مشايون مدامنتي يرفت كوتو جتري منا مدامنتي وامته arabni isaanuma jaalala wal qabsiisaa jiru irriba itti ka'anii akkasitti mucaa fi mucayyollee tumanii mucaa hammaamatti qaqqalan viidiyoo yoo feete irra deebi'ee si garsiisa. Dhaggeeffadheen jira argeelleen jira. Jarri kun Oromoodha jarri? Oromoo. Ajaa'iba. Ani wanta dhaamsa ijoollee keenya dhaamu yoo jiraatu suma dhugaa rabbii suma rabbiin jaalatu suma immoo ofumarraa kaasnee dubbannu yoo ta'e ammas abaaseera dhimmi Oromoo kun baay'ee jabaatee deemeera jechuudha. Tokko har'a haasaamaa tokko boru haaraa dhufaa suni wayyoo jennaa sun wayyoo jennaa wayyoo majannaa amma kan dhiigi kan kee dhangala'eetu maalummaa kan kee ibsamnetti du'uu eegalle si galee. Amma rabbi jedhi namni biyya tokko baqataa tokko ta'ee biyya namaa bahe tokko fedhii maaltu tarii namni garaagarummaa qaba haa jennu fedhii maaltu man arabaatti dhiira tokko yaamsisee dhalattiin oo nama akkamiiti lama inni du'u kunoo mana namaa dhaqee mana namaa dalagachuu biyya ormaa dhufe kana mana namaa amanee dhaqee rafteen hin miti saafaranii deemaniiyyuu ganda deemanii jiraniiyyuu jedhamee namni amanan mana namaatti yaamanii lubbuu takka qaba malee lama qaba see achi dhaqe namni kun mee ijoollee teenya Oromoon jechuudha mee waan akkanaarraa rabbi isa jaalatullee tokko kan haraama ta'uu isaati lama mana namaa dhaquu isaati sadaffaa lubbuu isaatii dhabuu isaati lubbuun isaatii akka dhiiga saree ta'e lafa dhangala'uun kuni abaarsaa guddaa qabna dhugaa dubbachuuf Oromoon abaarsaa guddaa kan abaarramnee nuti tuu jedhamee nurra darbameeru jechuudha maaliif yoo jette dhiigni keenya bakka argatti abbaan agarte nu ajjeesee dhiiga keenya akka bishaaniitti akka dhangala'aa jira jechuudha kun abaarsaa qabna malee waa geerii hin qabnu ani keerii osoo qabaanne bakka agarreet akkana kufnee maalummaa ta'anii ijoollee habashaa hedduullee wajjin argee jira wajjin hojjedheellee jira wajjinillee ijoollee habashaa nan beeka jechuudha garuu ka akka Oromoodha bakka dhiigi dhangala'ee hin jiru bakka kamiyyuu jechuudha maal taataa hintan Oromoo of hin qusattanii jaalalli tasgabbiidhaan yoo jaalatti suuta jettee rabbiin isa jaalatuun warraan kabajaadhaan iftoominaan laali safuu osoo hin cabsin yoo walitti deeman rakkoo maal qaba fakkeenyaaf jechuudha yoo kana godhan maal rakkoo qaba amma ummanni karaa biraatu maal nuun jedha